Korona kana kophaa konatti wanta gootee jennaanani ayyaa quraana maal koosee ta'u oduu nama duraa narraan ga'u jedhee tan waan akkana kophaa kan koo roorrifamee tarrooruu sana gabbaafadhee jennaani mootummaan na ari'ee jennaan Sacuudii akkan ta'e galanni kan rabbiiti. Ilma namaa keessaa immoo Jamaal Aliyyiiti. Jamaal Aliyyii wareegama guddaa isaa na wajjin kaffalee gaafa sana wareegama hammanan jedhamne naa kaffalee awwalee imaam namni jedhamu Doskeyal kan magaalaa Finfinnee keessaa suuraan kan koo bakka iyyuutti maxxanfamee barbaadamaa deemuu hin danda'u raayya yoo qabamee jedhe malee ummanni kara dhihaatii sababa ummanni lolee fincilee raayatu fincilsiise jedhamee maqaan kan koo bareechamee jara biraayis owwee dubbatamee manneen amantaa biraa keessaayis maqaan kan koo yoo inni kun tarkaanfii irratti fudhatame jedhamee jarri kakaafatanii bachanii wal kakaasanii jennaan egaa bahuun dirqama ta'ee akkin itti bahu immoo Jamaal Aliyyii karaanaa qopheessee ofii isaatii afaan Somaalees waan beekuuf asii na fuudhee Somaalee na geessee karaanaa tolchee paaspoortii achii naa baasee maqaas naa jijjiiree waa hunda naa qopheessee asirraa Sacuudiitti na ergina kanan karaa sanaan Somaalee ta'ee maqaa Ahmaditti moggaafadhee Sacuudii dhaquu danda'e keessa wannan itti kana immoo dubbadhuuf akka namuu Jamaal Aliyyii naa galateeffatuufanii lammaffaan Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaa immoo mucaan kun dandeettii qaba. Eega dandeettii qabaate immoo ammagan kiristaana sii ta'e naan jedhe ofii isaatiif naan jedhe. Ati islaama utuu wajjiniin islaama taane silaa ne dhumna jedhee waraqata naa erge jechuudha. Akkuma sana embaasii amma Ameerikaanii keessa jiru kan amma Siyaatiliin jiru Mukhtaar Muhammad kan amma Siyaatiliin jira konsilaa ta'e natti fakkaata galata guddaa namni narraa qabu Jamaalitti aansee Mukhtaari konsilaa Jiddaa kan ture. Akkan galu karaa naa mijeessee halkan na waama na bira dhufa guyyaa na waama na bira dhufa akkan galu karaa naa mijeessee uummanni warri gaafa sana bulchaa turan didanii abadan raayyaa biyyattii kana keessatti hin deebi'u jennaan lammaan immoo didee deebi'uu qaba jennaan akkuma sanas kan gaafa sana poolis koomishinii irra ture maaligaa nama Arsiitti dhalate kana kan amma tabaabbaruu keessa hojjeta jedhamu maqaan isaa kun Warqinee Gabayyootiif lammaanii dirqamaan akka angalu godhan jechuudha. Waraqata naa erganii xalayaa naa erganii biyya keessatti galee naan jedhanii galcha abbaa fiixaa kan jedhamu tikkeettii naa mureelii sippaasee naa baasee hamman gaafa biyyatti deebi'utti kaasettiin afaan Amaariffaa hin baane ture achi yeroo sana keessan hiree argadhee